armeen kiyyaa dhugamamsaanii ji'a sadii fi midhaan nyaadhuun ture bishaaniin dhuguun ture. Ji'a sadiif nyaata maaliin taatan? Nyaatan. Wamaan nyaadhu waa tokko. Bishaanis maaliin taatan? Inni dhuguu danda'e. Yeroo gadda barsan maal ta'a? Naa as keessatti na udhaana waraanaa. Dhiitoon isaanii kun as gubbaarra jira ture. Manni yaala bakki isaanii naqeen hin jiru jechuudha. Geencis deemanii turanii, Ambos deemanii turanii. Isa dhuma immoo Dr. Gammachiisii karaa Phaawulositti na barreessee ture. Achitti operaasyoonii yoo taate malee taatee dhugumni kuni si keessaa baay'ee malee fayyuu hin dandeessu naan jedhanii gaafa mana yaala dhaqu immoo yoo operaasyoonii goonee baafnes hin duuta yoo dhiifnes immoo hin duuta kan kee fallisaa hin jiru naan jedhe sababiinsaa hidda kee wajjin wal qabatee jira waan ta'eef taa'uudhaafis rakkisaadha baasuudhaafis rakkisaadha niitu doktoroonni baay'ee isaan rakkise waa'ee dhukkuba koo kana isa booddee kanuma otoo hin jiru qaxaroo otoo hin jiru qaxaroo sana dhiisen gidduutti gateen as nan dhufe gaafan dhufu namni waaqayyoo gidduunuma kanatti afurri du'a namatti ergameetu jira waaqayyoo har'a nama du'a oolfatu jira dhaniitu fiiganii bakkeen taa'u dhufanii na kaasanii. Eessaa dhuftan? Gooroo sokorru kottu meen duutu. Phaawulositti barreessanii maal taatu jedhanii barreessan? Opereeshinii haa taatu koo geessi kana. Yaaduu jinni barreesse gooftaa kukkute hin fashaleesse. Eessa kee opereeshinii gochuudhaaf? Maal gochuudhaaf? Maaloo akka juutu akka hin jiru warra jirraa gattee deemtu goona malee akkamitti gadi himnare maaloo waynee birrii keenya waynee birrii keenya baddee kaa giraasaa taate kaa baddee waynee harkolkaas maqaa Yesuusiin xalayyaa sitti barreeffame sirraa jireera. Maafamiin jettu sirraa jiramu. Maafamiin jettu sirraa jiramu. Narraa jirameera jedha. Narraa jirameera jedha. Narraa jirameera jedha. Narraa jirameera jedha. Waynee maaloo karoora gaafanne nurkaanii idduune maaloo birriin tasa galte kaa maaloo akka ishiin duutu akka ishiin goodaa irratti haftu akka ishiin gargar ishiirraa goodatti hafnu goodoo akka mutaanare maaloo waynee birrii keenya waynee. Birrii meeqaan itti hojjetan? Birrii meeqa? Umma saddeettama akka ishiin goodaa irratti haftu akka ishiin qabeenya ishiirraa alatti hafnu goone qotattummaa da'uu jireenya ishii qarsaasessina. Maaloo nutti siqinaa kaa maaloo nutti siqinaa nu gubdu. Tokko lama. Amma fayyeera. Namma fayyeera. Koi. Isa jalqabaarra maal taatem? Kookee koorra kunoo asitti dhabe. Amma waan man ta'e iyyuu hin beeku akka ittiin dhufe hin beeku. Amma hore. Amma fayyee qulqullaa'e. Harka isaanii bakka dhiitoo goofsana qabatanii hin kadhatanii otuma isaan naa kadhachaa jiran dhiitoon suni harka isaanii jalatti hin baqee mana kootti deebi'ee gaafan galu ji'a sadii midhaan nyaachuu kan hin dandeenye. Ji'a sadiif nyaata nyaachuu hin dandeessan? Homaa nyaachuu hin danda'u. Ergasii galtanii hoo? Nan nyaadhe nan. Kummaanni amma. Waricha sana ajajame. Kaan baadhee dhufuuyyuu nan dadhabee qal'aanii kaan. Naan dhufuuyyuu karra kana dura ga'u yaa Kiristoos yaa ilma Waaqaa qabeessa keessan inni dubbatu darbiiti koottu lafee koo kana sadii ta'ee jiru na fayyisi akkan siin fayyee galu akkan dadhabbii koo kana lafa kaawwadhu na gargaari yaa Waaqayyo jedhee macarrashaa gadii sana dhaqee taa'e. Amma mucayyoo iddoo sana dhaqanii kaasanitti armee koottas dhiyaadhu sin barbaada jedhan dhufee iddoo kanatti dhiyaadhe boochaanii dhufee dhiyaadheen asirratti bu'anii naa kadhatanii ofitti na qabanii dhibeen ati rakkattu kuni si keessaa baqeera
Afurra maasirakkisu kun sirraa ifatameera. Atammaa kaaftee bilisa baatee maatii kee kanatti hin galtanaan jedhani. Edda guyyaa gaaf sanaati ba'aa koon lafan kaa'e akkanattan ofirraa darbadhe. Fayyaa koottan ba'e sabni Waaqayyoo naa galateeffadha. Naa galateeffadha. Ani edda siinan fayya.